الحمد لله جنة شكري ربي قداتي خدي كان نفني موتين دكي سميتي أيو فابو بردو برسي فدو ilmaan. Ashama jirra jirtu obboloota koo gaggaarii fi gaggaarii hordoftoonni Haliimaatu egaa kaarra gara mana Haliimaa dhufeen jira. Haliimaaf obboleettii biyya qaalii baga gammaddee baga guyyaa firee dadhabbii keetii argite siin jechuun dhufe gara mana Haliimaa dhufeen jira. Har'a keessummaa ishii ta'ee tooyi gara mana ishiitti affeerrameen jira. Obboleettii biyya Haliimaa qaalii namaa baga gammaddee baga guyyaa firee dadhabbii keetii argite siin jedha. Akkasuma hordoftoonni ishii fi kabajamtoonni daawwattoonni ishii baga gammaddanii fi ishiinillee nuuf gammaddee jirti. Isinis akkasuma baga gammaddanii baga guyyaa firee dadhabbii ishii isinis argitanii fi ishiinillee argite isiniin jedha. Haliimaaf baga gammaddee baga guyyaa kana argite isin jedha. Yeroo yuutuubiin keessi jalaa turettirree obsaan eeggattee obsa qabeettidha naamusaan eeggattee. Har'a immoo guyyaa kana argitee gammaduu kee baay'ee tokkollee nu gammachiisee jira. Baga guyyaa firee dadhabbii keetii argitee baga gammaddee si jedha. Haliimaa obboleettii biyya qaalii kabajamtuu fi jaalatamtuu akkasuma hordoftoonni ishiitis kan ishii hordofaa turtan ishii jajjabeessaa turtanii wal bandii dhaabbattanii sabiskiraayibiidhaan laayikiidhaan akkasuma dandeettii garaagaraa kan qabdanii wal maddii dhaabbattanii akka beekumsa keessanitti wal jajjabeessaa turtanii isinillee hordoftoonni Haliimaatuu fi galatoomaa isinillee isiniin jedha. Akkasuma obboleettii tiyya baga gammaddee baga guyyaa firee dadhabbii keetii argite siin jedha. Haliimaa qaalii namaa har'a seera yuutuubii guuttee sabiskiraayibii guuttee sa'aatii guuttee guyyaa kana argitee gammachuu arguun kee gammachuun kee gammachuu keenya baga gammaddee irra deebi'uudhaan siin jedha. Baga nuuf gammaddee nullee sii gammannee jirra. Hordoftoonni ishiitis immoo kan ishii jajjabeessaa turtan galatoomaadha. Galatoomaa baga gammaddanii wajjin gammaddanii ishiillee gammaddee inni isiniin jedha. Ammallee maddii dhaabbachuudhaan jajjabeessuudhaan waa hunda laayikiidhaan sheeridhaan warroonni haftanillee sabiskiraayib gochuun bira dhaabbaddaadha. Bakka ishiin hirrina qabdutti hirrinni kee kana jedhaa itti himaadha. Sodaa tokko malee bakka hirrina qabdutti hundi keenyayyuu walitti himne yoo hirrinni jiraate bakka hirrina qabdutti yoo walitti himne cimneetitti deemna sirreessuu dandeenya. Innaa sodaa tokko malee walitti hima bakka dogongorri jiru walitti himanii wal sirreessuun barbaachisaadha. Isin jedhanirra walitti haruu odoo hin taane innaa Haliimaa qaalii namaa baga gammaddee siin jedha. Har'a gara mana keetii gammachuu koo si ibsachuun dhufee gammachuun kee gammachuu kooti isa ta'eef gara mana keetii dhufee baga gammaddee nullee siif gammannee jirra obboleeyyan kee. Ammallee wal bira dhaabbaddaadha. Seera yuutuubii kana hin guutte malee wantoonni ishee hafuun waan baay'eetu jira. Amma bira dhaabbadhaa laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan viidiyoo ishee daawwadhaatii wal gargaaraa bakka guddaadhaan wal gahaadha. Akkuma fiddanii bakka kanaan geessanii karaatti waliin gatanaati bakka guddaadhaan wal gahan isin jechuu jaaladha obboloota koo. Amma dhumaatti waliin deemadha jabaadhatii wal hordofaadha inni isiniin jedha. Kuni dhaamsa kootii amma beekumsa kootii jechuudha. Bakka dongoreetti immoo na uffachaa isiniin jedha. Haliimaa tiyya baga gammaddee irra deebi'uudhaani isin jedha. Baay'ee tokko siif gammadeen jira. Yeroo yuutuubiin kee xiqqoo si alaa uggurametti obsa godhachuudhaan tegistiidhaan eeggattee guyyaa gammachuu kana argitee jirta. Nama obsa qabutu immoo waa hundayyuu dabarsee bakka isaan guyyaa sana arga jechuudha. Baga guyyaa sana argitee baga gammaddee isin jedha obboleettii tiyya qaalii Haliimaa. Hordoftoonni ishiitis ammallee biraan hafinaadha. Bira dhaabbadha. Hundumti keessan wal bira dhaabbadha. Ijoolleen immoo ganaa jirtanis yeroo hundaa kana isinidhaama jabaadhaadha. Abdii murinaadha.
fakkeenya godhadhaa ijoollee simbiraa namni kamiyyuu hundiyyuu ijoolleen keenya dhugaa dubbachuudhaaf hundi isaanii milkaa'anii jiranii isinirree ni milkooftanii jabaadhaa duubatti hin jedhinaadha gara fuulduraatitti malaan isiniin jedha in milkooftanii hundi keessanuu milkaa'inni keenya hundaatu milkaa'ina hunda keenyati. Aliimaa irra deebi'uudhaan baga gammaddee siin jedhee jira obboleettii xiyya qaalee baga gammaddee siif gammannee jirra. Jabaadhu ammas immoo gara fuulduraatitti wantoota baay'ee sirraa eegama. Jabaattee cimtee akkuma wanta kana akkuma jalqabnee xumuraan gahuu qabna jalqabnee jirra. Erga jalqabne immoo wanta jalqabne kana agarsiisuu qabna jechuudha. Hojiidhaan agarsiisuu qabna. Waan baay'ee sirraa eegama. Dhaloota dhalootatti dabarsitee miidiyaa guddaa teessiif ta'ee inni har'a subscribe kuma guuttee sa'aatii kuma 4 guutte kana hoggaa har'a miliyoona 1 akkasii guutu abdiin qaba. Obboleettii xiyya qaalii Aliimaa baga gammaddee siin jedheen jira. Hordoftoonni ishiis immoo galatoomaa hundi keessanuu wal bira dhaabbattanii yeroo kanaan ishii geessanii sa'aatii kana guuttanii fi subscribe guuttanii iddoo kanaan ishii geessan hundumti keessanuu galatoomaa isinillee galata guddaa qabdanii baga gammaddee Aliimaa irra deebi'uudhaan siin jedheen jira. Obboleettii xiyya qaalii jabaadhu cimiitii irratti hojjedhu. Jabaadhu siin jedha. Jabina nama barbaachisaa, cimina barbaachisaa, difirannati nama barbaachisaa. Kana biratti immoo jabaadhu siin jedha obboleettii xiyya qaalii galatooma waan dhaggeeffattaniif. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirtu hundumti keessan akkam nagaa jirtu baga jiraattanii Haliimaa obboleettii xiyya qaalii baga gammaddee baga dassi jedhee gammachuu kuni gammachuu yeroo dheeraaf rabbiin siif haa taasisu siin jedha. Alhamdulillah illee baay'ee gammadee jira. Ta'aba kee waggaa ganaatti dadhabdee ji'a ganaa kanatti dadhabdee rabbiin si milkeessuudhaaf hedduu gammadee baay'ee tokko dasna jedhee dhugaa rabbii dubbachuuf baga dassi jedhes illee gammachuun kee gammachuu kennaa kan milkii kan badhaadhinaa si haa ta'uu siin jedha yuutuubiin keellee inshaallah.